بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، جلالة ربي، الحمد لله كوني تذكراك أن تذكرى رمضان الرات تذكرى دي دمي لما تاتي يدتشسنك أن قياها الرآ من مات وعليه قضاء. نمني du'e osoo qadaan ramadaana isarra jiru maaltu isarra jira kan jennu wajjilaalla darsii teenya guyyaa har'aa keessatti. Namni du'e osoo qadaa ramadaanaa hin baasin maaltu isarra jiraadha. Akkuma beekamu rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam man maata wa alayhi siyaamun saama anhu waliyyahu jedhani. Namni du'e osoo soomni isarra jiru qadaan isarra jiru kan du'e aanaa isaattu isarraa sooma, nama isatti aanutu isarraa sooma jedha rasuulli. Ka akka ilmaa faati, yoo ilmi ka du'u taate akka abbaa faati, kan akka obboleessaa faati, namni sitti aanu qariiba keetti jechuu kanatu irraa sooma jedha rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Mee nama du'e irraa soomuun kun akkamitti jama? Nama akkamitti irraa soomame yoo akkamitti du'e namni kun irraa soomama? Mas'alaa tana bal'inna isii ilaaluu dandeenya. Akkaataa sadiihin ilaaluu dandeenya. Namni kun ramadaana gaafa jalqabaa maaliif ta'akhura godhe takkaahuu qadaa maaf godhe? Yoo dhibeedhaaf ta'e masalan namni kun dhukkubsateetiin siyaama soomuu hin dandeenye, la'alla walakkaafa soomee walakkaafa soomuu dadhabuu danda'a. Qadaa isarra jira walumaa galatti. Dhukkubni isa qabata. Dhukkubni isa qabate kun yoo dhukkuba irraa fayyuun hin danda'amneen ka beekamu taate, osoma inni ganda duniyaarra jiru hogguu gara doktoraa deemutti dhibeen kun dhibee naannootti beekamaa tahe, dhibeen sun yoo nama qabate hanga nama ajjeesutti nama hin dhiisuun ka beekamu tahe, takkaahuu doktorri dhibeen kun eegasa qabate ni du'a malee irraa fayyuu hin danda'u jedhee yoo ka himu taate, namni sooma san hin soomne, namni sun ni du'a turee baada ramadaanaa masalan. Gaaf kan nama akkanaa irraa wanti baasuun jiru soomaa miti. Nama akkanaa irraa nyaata nama tokko nyaachisu guyyaan yoo fakkeenyaaf sooma 15 ofirraa qabaate miskiina 15 nyaachisu, yoo sooma guyyaa 30 guutuu ofirraa qabaate sooma miskiina 30 nyaachisuudha. Tuni ahkaama fatwaa ulamaa aadaati. Namni kun yoo nama dhibeen isaa hin fayyuun ka beekamtii qabu taate, dhibeen sun yoo nama qabate hin fayyuudha yoo ka beekamu taate, namni sun osoo sooma san hin danda'in ture dhibee san keessa, ramadaana keessa ammoo dhibee irraa fayyanii miti je'eetiin sooma san miskiina nyaachisaa hin turre. Osoma hin nyaachisiniin akkasumatti dhibee saniin du'a. Saniifuu nama sanirraa wanti barbaachisu, nama dhibeen sun yoo nama qabate irraa fayyuun hin danda'amuun beekame sanirraa wanti barbaachisu, yoo inni osoo sooma san achi duratti qadaa miskiina nyaachisin ka du'u taate waliyyima isaatitu irraa miskiina nyaachisaa jechuu. Waliyyima isaatitu nama isatti aanutu irraa nyaachisaa jechuu. Lammaffaadha, namni tokko dhibama, dhukkubsatee tura, ramadaana soomuu hin dandeenye, dhukkubsataa bahe ramadaana keessa, dhukkubsataa bahe ramadaana hin xumurame osoo inni akkasitti dhukkubsatu. Dhibeen sun itti ture yookaan ramadaana boodallee ji'a tokkoffaa ji'a lamaffaa itti gaha. Osoo hin fayyin du'a namni kun akkasumatti dhibee saniin. Fakkeenyaaf ramadaana awwalarraa eegalee namni kun ni dhukkubsata. Baatii ramadaanaa guutuu dhukkubsataa bahe, ji'a itti aanulleen dhukkubsataa bahe, ji'a itti aanulleen akkasuma bahee la'alla ramadaana booda aga ji'a tokkollee ture, ji'a lama ture, ramadaana booda guyyaa lama ture, guyyaa 3 ture, namni kun ni du'a. Garuu baatii ramadaanaa soomuu hin dandeenye dhukkubsataa ture waan ta'eef, dhibee kun garuu dhibee kanarraa ni fayyaan kajeelama. Namni kun dhibee kanarraa inshallah ni fayya, qadaa nima baasa yoo fayye jechuutu irraa kajeelama.
way dhibeen hundi nama qabee nama ajjeesaa laa dhibee kana badaati yoo dawaa argate nima fayya jedhameetiin namni kun ammallee yoo fayya sooma kana qadaanii deebisaa yaada innilleen namni illee akkasumatti yaada namni kun rabbi qaddaree dhibee kanaan du'e osoo irraan fayyin osoo fursaallee hin argatin osoo dhibeen kunillee isa hin dhiisin dhibee kanaan du'e nama kanarraa laashee aleehi janiin waa takkullee isarra hin jiru walaa qadaallee isarraa baasuun hin jiru miskiinallee irraa nyaachisuun hin jiru isarraallee soomuun hin jiru maaf inni fatraa keessatti sooma rabbi ofirraa buusu hin arganne yeroo hin arganne dhibeen kunillee dhibee hin fayyituudhaan beekamtii qabu miti yookaan fayyamatu kajeelame malee dhibee kanarraa ni fayyaan kajeelama malee innillee akkasitti kajeelama malee dhibee kanarraa hin fayyuun hin kajeelle tanaafuu nama kanarra waa takkollee isarra hin jiranii nama dhibee kanaan du'e akkasuma nama baatii ramadaanaa keessa matalan guyyaa 15 soomee osoo ramadaana kana hin xumurin dhukkubni isa qabatee ramadaanuma kana keessa du'a ramadaanuma keessa du'a fakkeenyaaf walakkaa ramadaanaa fa soomee fakkeenyaaf jenna walakkaa ramadaanaa fa soomeetiin dhibeen dingatuma isa qabateetiin guyyaa lama fa takka fa oolcheetumaan du'a nama kanarraallee soomni isaa waa takka wanti isarraa soomamu hin jiru maaf ajalli isaa ni dhumate khalaas tanaafuu wanti sooma isarraa sooman tokkollee hin jiru طيب كسوم الراسوم كم جماعة نم ركوب ستة رمضان كيس ركوب سنين تري ركوب مسنين سوين فين دوي واتكلم يسر هنجرو جنة كأمو ركوب ستة ركوب كنا الرافيو هندن دأمو مركناه يوجرات ركوب كنا الرافيون هندن دأمو كمركناه يوتاته نم سن الرانيا تكفل ما جنة يعني مسكينة تكتوك نياجي سن جنة كأمو دبي سنين osoo hin fayyin dhibe maan dingataa isa qabdee dhibee kanarraa hin fayyama osoo kajeelamu dhibee kanaan du'e waa takka sarra hin jiran jenne ka akkasuma ramadaana keessallee ramadaana irraa cinaa garii isaa irraa soomeetiin dhukkubni isa qabatee ramadaana kana keessa du'elleen waa takka sarra hin jiran jenne ka waliyyiin isaa irraa soomu kami masalaan tana ka waliyyiin isaa irraa soomu nama tokko baatii ramadaanaa keessa dhukkubsataa ture sooma soomuu hin dandeenye garuu dhukkuba kanarraa inshallah nima fayya yoo fayyani soomaan niyyaa qabanilleen qadaa baasamaan namni illee akkasumatti beekaa ture namni kun ramadaana keessa dhukkubsataa bahee gaafa ramadaanni xumuramee je'eni fayya namni kun fayya yookaan ji'a tokko ji'a lamfa tura yeroo fayyatana keessatti qadaa ramadaanaa ta irra jirtu tana hin baafne dafee booduma baasafa jedheetiin eega fayye inni ramadaanni bahee jennaan ni fayya akka fayyee ramadaana kana qadaa ofirraa hin baafne ji'a tokko fa turee ji'a lamfa tureetiin san booda rabbiin qaddareetiin dhukkubni daddafeeti deebi'eetumaan dhukkubni si deebi'ee du'a namti kun garuu yeroo keessa soomu argatee jira yeroo silaa keessa soomee qadaa ofirraa baasu argatee jira fayyaa rabbi isaaf kennee jira fursaa rabbi isaaf kenne san keessa yeroo silaa argate sanitti ittiin fayyadamne hin soomne namni kun erga ramadaanni irraa bahee dhibee isaa irraa ni fayye ji'a tokkoffaa ji'a lamfa tura ji'a tokkoof lama rabbi fayyaa isaa kenne tana keessa qadaasa ofirraa hin deebifne booda namtichaan kun ni du'a nama kanarraa soomuun dirqama ka rasuul irraa baanan namni kun qadaa man maata wa alayhi siyaamu saama anhu waliyyuhun tana jedhanii ulamaa'iin nama akkanaati nama silaa erga ramadaanni bahee dhibee san irraa fayyee yeroo silaa keessa soomee qadaa baasu argatee yeroo sanitti osoo hin fayyadamin ka du'u taate yeroo sanitti osoo hin fayyadamin yeroo rabbi isa fayyisanitti osoo qadaa ofirraa hin baasin ka du'u taate nama kanarraa namni isatti aanu aanaan isaa irraa soomuu qabaadha aanaan isaa irraa soomuu qabaadha kan rasuulli dubbatan malee nama jirurraa soomuun hin jiru nama du'elleen nama amma sifa kunoo amma irraa dubbannee tana malee irraa soomuun hin jiru ka dhukkuba saniin osoo irraa hin fayyin du'elleen irraa soomuun hin jiru ka ammoo dhukkuba san qabatee dhukkuba irraa hin fayyamuun mirkanaahu yoo taate miskiina irraa nyaachifama jenne kan ammoo sooma kana soomuu dadhabee
erga soomni bahee fayyeetiin yeroo isa keessa soomu argatee yeroo sanitti hin fayyadamin deebi'ee ka du'u taate nama kanarraa waliyyii isaatu irraa soomaa nama isatti aanutu isarraa sooma jechuu tuni ahkaama nama malleen eegana qadaan isarra jiru yeroo qadaa keessa deebisu argatee osoo hin deebisin ka ganda akhirarraa deemu waliyyiin isaa takkaahuu aanaan isaa isarraa soomaa jechuu ammoo namni baatii ramadaanaa keessa du'e walakkaa isaa haguma danda'e irraa soomee ka du'e waa takkallee isarra hin jiran wanti irraa soomamu tokkollee hin jiru wanti irraa kafalamu tokkollee hin jiru ajalli isaatti gahee deeme waan taheef jechuu طيب مسألة أن تتجينا قضاء صيام رمضان نمني قرين قضاء الرجل كرمضان دبري أسو وفي الراهن باسن رمضان يكون اتسينا وخاصيته وانت تكون باينا دبرتي فبرتي أرقما دبرتينك مبيكمو عذري قبني حيضي قبني تري لقود هقو باتي رمضان كيستي صومو إسان لوجي قدان إسرتي باينا دبرتي رتبا يتقدان صياما كن نمني كن دبرتي تهي إذا تهي دير الليل على ركوبسته تكاهو إملا وهي ديمه رمضان نقدان إسرتا رمضان هي كودندا ركوبسته انتهي إملا ديم انتهي دبرتي طري لقول أرجو تهي نمني كن قدا قوياها قتأ وفر راقبة قالوا قدا كان أسو إن ديبسي رمضان نكون تسينا نمني كن ما تسر جرا أكاتا لما إلى اللم tokkon faadha namni kun uzrii wahii isa qabatee yoo fakkeenyaa fi uzrii wadde jennu akka dhibee faati isa qabatee waan kana qadaa deebisuu yeroo qadaa deebisu argachuu dhaba akkasumatti osoo jiru ramadaanni kun itti seena akkasumatti osoo jiru qadaa guyyaa muraasa asiin dura dabartee san eega baatii ramadaanaa baatee silaa uzrii adda addaatii dhukkubni adda addaa fa'a isa qabatee soomuu dadhabeetiin رمضان يكون إستسينا قاف رمضان يكون إستسينا ونفهي نمني كون رمضان أمر في كان سومي قاف رمضان سنجيفته رمضان قضاء دوران قبو سنباسا واتكو ليس رنجيلا نيجي أنما أكنا نما أزري أكنا قبو نما الأكوبة بجتة سومو دادب نمني أمو قيوت سلا قضاء إسر جلوسا شيء ما في تكاهو إتما يادو دابودا في سوتما سوما جراتمان قفلة ما فيتي بجتش ودوبة هم بسيتين رمضان يكون أسوكان هسيني أسوك أدراك أدا في الراهن باسين رمضان يكون اتساو متاتي نما كان أرى تقفى توبة أسر رجرة ماف واجب ربي سن أسوك في الراهن بوسي واجب نبرات سيني وان تهيف أزري شريعة وهي هنقبل بيه وهي سقوته سومو هنمني أكن ما تجي مساتي فيه وكارن تيجو مساتي بجتش نمني يكون وسو قضاء درا رمضان درا في الراهن باسين رمضان يكون تسينا كن دغونغولا دليل معصيات تكفى توبة إسرجر تكفى توبة إسرجر ربي وفي صداتين توبة شوكب عقاب ربي صدات شوكب لما فاقا فرمضان دفكاني سوما رمضان دفكاني سوما سومي وغوغي سقضاء سنغاف باسو قضاء رمضان دبريسان باسو قبا قضاء باسو وجي مسكينة تقنياتي قبا yoo fakkeenya soomni nama sanii guyyaa 5 ta'u taate gaafa qadaa guyyaa 5 san baasu erga ramadaanni kun kan dhufe kun geeffame yookaahu ramadaana dabresan gaafuma qadaa baasu ramadaana keessa baase yeroo baasetti inni haa baasu gaafa qadaa baasu namni kun nyaata miskiina tokko nyaachisuu qaba nyaata miskiina tokko qadaa wajjin qadaallee soomaatiin miskiina tokko nyaachisuu qaba waan siyaama qadaa isaa osoo ofirraan baasin soomni kun itti seeneef ceemaa isaatii fi rincicuma isaatiif jecha nama kanarra wanti jiru sooma sanillee qadaa deebisee miskiina tokkollee nyaachisuu qabaadha namni murtii tana murteeyse Abdullah ibn Abbas حبر هذه الأمة علماء أمته كان جت الرسول
صلى الله عليه وسلم رقاك نسابهن عبد الله بن عمر يقسم أبي هريرة في مالكي في شافعية في وغيرهما علماء هدون مرتيتنا مرتين نساني نمنا كاتتك قضاء رمضان وصوف الرمباسر رمضان نكون اتسين ما في وان لجيج بساتيف نما كنرى صوم اللي قضاء ديبسي أكسم مسكينة كل ياتي ساجتشو كن أحكاما ملي واي قضاء صياما وان إلى اللتورة ربي سبحانه وتعالى نمت فإذا رب سنة تايسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.